Yohannis 6:27 nan dubbisa akkas jedha nyaata baduuf hin dhamayinaa nyaata jireenya barabaraaf argamuuf dhamaa malee irran deebi'a nyaata baduuf hin dhamayinaa nyaata jireenya barabaraaf argamuuf dhamaa malee ilmi namaa inni Waaqayyo abbaan mallattootti godhee nyaata kana isiniif kennuuf jira isaaniin jedhe. Maarqos 10:17 hanga 30 isa jiru qabattu jireenya barabaraaf dhama'i waan jedhu barreeffadha. Jireenya barabaraaf dhama'i yookiin jireenya barabaraaf dhama'uu. Lakkoofsa 17 irraa akkas Yesuus adeemuudhaaf karaa irraa yommuu bu'utti namichi tokkotti fiigee fuula isaa duratti jilbeenfatee yaa barsiisaa gaarii jireenya barabaraatti galuudhaaf maal gochuutu anaaf ta'a jedhee gaafate. Yesuus immoo maaliif gaarii anaan jetta Waaqayyo isa tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokko illee hin jiru. Abboommin hin ajjeesin hin ejjin hin hatin sobaan namarratti dhugaan bahin gowwoomsaan hin fudhatin abbaa kee fi haadha kee ulfina kenni akka jedhu hin beektaa jedheen. Namichi immoo deebisee barsiisaa kana hundumaa ijoollummaa kootii jalqabee raawwadheeraa jedheen. Yesuus ilaalee isa jaallatee waan tokkotu si duraa hir'ataa dhaqii waan qabdu gurguri warra deegadhaaf kenni Waaqa irratti badhaadhummaa hin qabaatta isa booddee immoo kottu na duukaa bu'ii jedheen. Namichi kana yommuu dhaga'e qabeenya guddaa qaba waan tureef bifni isaa geeddaramee gaddee achi adeeme. Yesuus yommus naannoo isaa ilaalee bartoota isaatiin warra qabeeyyiidhaaf mootummaa Waaqayyootti galuun attam rakkisaadha jedhe. Bartoonni isaa dubbii isaatti na'anii dinqifatan. Yesuus garuu ammas ijoollee warri qabeenya isaanii amanatan mootummaa Waaqayyootti galuun attam dhiphuudha. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuurra gaalli qaawwaa immoo keessa ba'uutu salphataa jedhe. Kana irratti isaan garmalee na'anii dinqifatanii egaa eenyutu fayyuu danda'a ree jedhanii jechuudha. Egaa eenyutu fayyuu danda'a ree jedhan. Yesuus immoo gara isaanii ilaalee namootaaf hin danda'amu Waaqayyoof garuu akkas miti. Waaqayyoof wanti hunduu hin danda'ama. Meesinu Waaqayyoof wanti hunduu hin danda'ama. Kutaa kana lamaan wal qabsiisee isinitti hima gabaabsee. Kutaa kana keessatti Maarqos 10:17 irratti kan arginu yeroo waliin haasaa gooftaa Yesuusii fi dargaggeessa dargaggummaa isaatti dabee soorome tokko argina. Dargaggeessi kun rakkoo fayyaan qabu. Dhibee sukkaaraa, damgiffiitii, kintaarotii jedhamu sana namatti rakkatu hin qabu namichi kun. Rakkoon hiyyummaa mana isaa hin jiru. Rakkoo buddeenii hin qabu. Rakkoo manaa hin qabu. Rakkoo uffataa hin qabu. Dargaggeessi kun isiniin jedhe inni Maarqos 10:17 irratti arginu kun. Garuu Yesuus Kiristoos akka jireenya barabaraa ta'e akka jireenya barabaraa namaa kennuu danda'u waa'ee isaa dhaga'eera. Namooti naasa'u waa'ee jireenya barabaraa akka namatti lallabu akka waa'ee jireenya barabaraa namatti himu hin dhaga'e. Namichi kun waldaa keessa tureera. Waa'ee abboommii hin beeka. Hin ejjin kan jedhu hin soobin kan jedhu abbaaf haadha kee ulfina kenni ajajamiif kan jedhu sirritti beeka dargaggeessi kun. Garuu akka namaatti gaafa of ilaalu jireenya barabaraa argachuun narra jira amma kan na hir'ate isaa. Kanaaf karaa ittiin jireenya barabaraa kan argachuu danda'u karaa Yesuus malee hin jiru waan jedhee yaadeef akkasumas waan ta'eef gara Yesuus Kiristoos dhufe namichi kun. Gaaffii akkas jedhu gaafate yaa barsiisaa gaarii jireenya barabaraatti galuudhaaf maal gochuutu naa ta'a jedhee gaafate. Sirritti na dhaggeeffadha. Waaqayyo gooftaa koo yaa barsiisaa Ameerikaan obara san hin beekamtu biyyumooyi biyya sanatti na galchuudhaaf
baay'een gaafan amma gaafin dhaloota bara ammaa namni isaa guutee mijatee fi jallu keessa badaa taa'u hin jiru ana dabalate. Waaqayyo maal akkan sii godhu barbaadda ammoo ta'u hunda keenyaan jedhee namni baay'een otoo Ameerikaatti nu gashiin jaallannaa nama wajjin. Finfinnee naannoo Booletti ba'a. Namichi kun gaaffiinsaa waa'ee buddeenii miti. Gaaffiin nama baay'ee waa'ee buddeeniiti. Gaaffiin namicha kanaa immoo waa'ee buddeenii miti. Waa'ee gaa'ilaas miti. Waa'ee buddeenii, waa'ee gaa'ilaa, waa'ee uffataa, waa'ee nyaataa, waa'ee dhugaatii maaf gaafattuun gaafatinaa isiniin jechuun barbaadeen miti. Gaafadhaa isinii kennaa garuu namichi waan barbaadu foonii qabaa garuu kan lubbuusaa jireenya bara bara argachuu akkamittan danda'a jedheetu taa'ee gaafa yaadu wanti baay'een isa dhibe. Yesuus isa furmaata kennu bira dhufeetu jireenya bara baraatti galuudhaaf maal godhu. Namas jinaatti naa garagalaati jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuun akka sirra jiru beektaa jedhaan hime. Kaayyoon itti Waaqayyoon waame hunduma keenya lallabuu caalaa, faarfachuu caalaa, waldaa dhufuu caalaa jireenya bara baraa keessaa qooda akka qabaannuudha. Namichi kun sooressa omaa rakkinan qabu, biiffee gaarii, teessoo soofaa gaarii, mana gaarii ijaarrate keessa qabeenya guddaa qabaa. Qabeenyi immoo biyya lafaarratti xiyyaara si bichisiisa. Biyya gaarii oofee si bashannansiisuu danda'a. Nyaata si filachiisee si nyaachisuu danda'a. Uffata si filachiisee si bichisiisuu danda'a. Garuu wanti qabeenyi namaan goone inni jalqabaan jireenya namaan kennu qabeenyi, nagaa namaan kennu qabeenyi. Kanaaf namichi kun gaaffii guddaa Yesuus hin gaafate. Abboommii isa barreeffame beektaa eegdeettaa jennaan ijoollummaa koo kaasee natti lallabamaa ture eegeeraa jedhe. Qoy waatu si jalaa afaa dhaqii isa qabdu gurguriiti maal godhi? Warra deeganiif irii koottu na duukaa bu'e jedhe. Jireenya bara bara argachuun na duukaa bu'uudhaan argamaa jechuu barbaadeeti. Na duukaa bu'uu immoo kan dandeessu yoo ofii kee dhiifte, yoo qabeenya kee dhiiftee jechaanii jira gooftaan. Kana yeroo jedhu otoo Waaqayyo garaansaa banamaa ta'e tarii gooftaan bakka dhiisi akkana jaallattu argeera jechuu ni danda'a akka Abrahaam. Yesuus immoo qabeenya isaatirra jaallata namichi kun wettan maalidha? Yesuus inni irra jaallata? Qabeenya isaatirra jaallata kanaaf fuulli isaa gurraacha'ee jedha. Namichi kun Yesuus duukaa deemuudhaa dhufee Yesuus duukaa deebi'e jecha tokkoon. Waa'ee jireenya bara baraa amman beekna. Mee nama sin jinaatti garagaraati. Waa'ee jireenya bara baraa amman beektaanaa jedhaan. Ela dhukkuba foonirraa fayyuun dubbii gara biraati. Jireenya bara baraa argachuun dubbii gara biraati. Namni tokko gooftaan amanin kaanserii irraa fayyuu danda'a dhufee yoo kadhatameef. HIV irraa fayyuu danda'a. Jaamummaa irraa, duudummaa irraa fayyuu hin danda'a. Gooftaan Yesuus namoonni otoo isatti namanin fayyisaa ture. Erga fayyisee booda ilma namaatti naman taa'edhaan. Namicha waggaa 38 ol ilaaltan fayyisee ka'ee guyyaa sana naman siin. Eegas namichatti dhufee hin naman taa'edhaan. Namicha dhaloota kaasee jaamaa sanas fayyisee ilma namaatti naman taa'edhaan. Inni sagam itti namanannaan, inni si wajjin haasa'aa jiraannaan itti namanaa. Jireenya bara baraa maalidha? Heewutu argata. Jireenyi bara baraa kan eenyuti? Waan jedhuun sin barsiisa. Jireenyi bara baraa jechuun maal jechuudha? Jireenya bara baraa jechuun umurii kan hin qabne jechuudha. Dhalli namaa umurii qaba. Qabeenyi dachee kanarra jiru umurii qaba. Biiftuun baatu kun lafti hojjetame kun waan hunduu barris umurii isaa dhumnaan hin darba. Namni umuriin isaa dhumnaan hin darba. Jireenya bara baraa kan jennu garuu umuriin isaa tokko lama jedhee kan hin lakkaawwamne jechuudha. Umurii kan hin qabne tiriliyoona jechuu hin dandeenyu. Waggaa biiliyoona jechuu hin dandeenyu. Umurii kan hin qabne. Jalqabaaf dhuma kan hin qabne. Yeroo kan hin qabne kan hin banne jechuudha. Hin badu jireenyi bara baraa. Jireenyi bara baraa kan gooftaan of harkaa qabu kan gooftaan namaa kennuu danda'u qofaadha.
nama sin jinaatti garagalaati jireenya bara bara waaqayyo qofaatu farkaa qaba jedhaani. Jireenya bara baraan harka waaqaa keessa jira isatu namaa kenna. Namni ilma isaatti amanu jireenya bara bara haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedhe Yesuus. Namoonni baay'een bara kana amantaa qabu jireenya bara baraan qaban. Tajaajilaadhaa jireenya bara baraan qaban. Baay'ee qaaniidha kun. Kaayyoon gooftaa amanneef kaayyoon gooftaa duukaa buuneef inni guddaan jireenya bara baraa kan argachuudhaaf. Jireenyi bara baraa iddoo waaqayyo keessa jiraatu, iddoo qulqulloonni keessa jiraatanidha. Jireenyi bara baraa iddoo abdii amantii abdii qajeelotaaf yookiin qulqullootaaf keewwame yookiin kakatamedha. Ergaa Yohaannis 2:25 irraa argattu. Abdii kiristaanotaati jireenyi bara baraa. Nama cinaatti naa gargaara itti adara akkas hin qabattan nan barbaada. Sin hoo'isnee sin iyyisiifnee utuu homaan qabati yoo baatan kisaaraadha. Akkas jedhaani jireenyi bara baraa abdii kiristaanotaati jedhaani. Namni na qabaate jireenya bara baraa qaba jedhe Yesuus. Namni na hin qabne hoo jireenya bara baraa hin qabu jedhe. Yesuusitti kan amanneef wayyaa akka qabaannu gamoo akka qabaannu fotoon ta'an isa kana warri waaqan beennee qabu hin qabanii buddeen hin nyaatanii uffatan uffatanii hin baratanii digirii hin qabanii PhD qabu piroofeesera garuu Yesuusitti kan hin amanne jireenya bara baraan qabu. Dadhabaan Yesuusitti amane garuu wallaalaan Yesuus qabu garuu haleluuyaa maal qaba yoo jettan gamoo biyyi lafaa qabu qabaachuu dhiisuu mala wayyaa biyyi uffatu qabaachuu dhiisuu mala dadhabaan akka koof akka kee garuu jireenya bara baraa qaba. Merka kee ol kaasi ani jedhame jireenya bara baraan qaba jedha. Abeet namni qabu akka kanatti naasa'u merka ol kaasi irkadhu gammadi ani jedhame jireenya bara baraa qaba jedha. Deebi'ee harkaan fudhatamin abdii kiristaana hundaati. Gooftaan Yesuus namni na qabu jireenya bara baraa qaba. Jireenya bara baraa ni jedhu jireenya lafarraa kanaan hin madaalu. Namoonni tokko tokko lallabni isaanii barsiisi isaanii asuma irratti sooromtaa, asuma irratti eebbifamtaa, jannanni asuma irratti jiraattaa, si'ool maalitti argitee, mootummaa waaqa maalitti argitee, asumatti quuftaa, asumatti sii mijatanii kan barsiisan jiru. Amma koriideriin gaariin hojjetamaa jira asumatti fataa ittee jiraattaa kanuma kan jiran jiru jechuudha. Kanaaf egaa jireenyi bara baraa jireenya biyya lafaa kanaan wal bukkee qabameen ibsamu. Kan biyya lafaa daangaa qaba, kan biyya lafaa dhuma qaba, kan isa olii garuu bara baraani. Ameen. Didiitii kan hin qabne. Kumtaala oona tiriiliyoona maqaa wayii addunyaa wayii 0 duuba kaanii maqaa wayiitti moggaasanii jireenyi bara baraa kinoo lakkoofsisaa kana kan jedhamu miti. Umuriin qabu. Gooftaa keessa jiraata. Amantoota keessa jiraata. Qajeelota duwwaa keessa jiraata. Warri qoricha namatti gootu achiin naqan. Warri halaleen achiin naqan. Warri sobduun achiin naqan. Warri nama miitu achiin naqan. Warri maqaa namaa balleessan achiin naqan. Warri jaalala of keessaa hin qabne achiin naqan. Iddoon sun iddoo qajeelotaati. Iddoo qulqullootaati. Iddoo argamsa waaqayyooti. Maqaa Yesuusiin jireenya bara baraatiif dhama'ii. Akka dhamaanu dubbii waaqaa nutti hima. Gooftaan keenya Yohaannis boqonnaa 6 gaafa lallaba buddeenii lallabe nama baay'ee argate. Lallabni buddeenii nama baay'ee fida. Lallabni jireenyaa garuu waldaa keessa iyyuu nama ari'a. Maaliin jedhama? Maalan jedhe? Namni duukaan jiru jechuudha. Maalan jedhe? Nama si cinaatti naaqa. Lallabni buddeenii jedhaani waldaatti nama fiigsa jedhaani. Lallabni jireenyaa garuu waldaa keessaa nama gadi yaasa jedhaani. Amma yeroo baay'ee waa'een jireenyaa lallabamu waamuma buddeen lafarraa galee. Sanarraa kan ka'e yeroo baay'ee ilaala. Namni yeroo baay'ee satti wal cabsootan bakka buddeen lafarraa jirutti. Yohaannis boqonnaa 6 hodhattanii ilaaltan namni 5,000 dhiira duwwaan lakkaawwame malee dubartii daa'imni lakkaawwame. 5,000 yoo xinnaate tokkoon hiriyaan dhabu haadha manaan dhabu 10,000 jedhe. Daa'imni tokko jala jirtu tola mee 15,000 qaba.
Xiggeessinee qabna. Namni 15 madadeen gaafa Yesuus buddeen nyaachise abeet iddoo dhibe. Guyyaa lammaffaa hin hojjetu inni qotu hunduma hojii dhiisee fiigee dhufe. Maa buddeen barbaannu isa bira jira jedhanii yaadan. Yesuus buddeen foonii nyaachise. Buddeen qurxummii 2 buddeen 5 nama 5,000 nyaachisee raafe hurraani gundoon 12 guuramee kan arganii eessatti galuree gurba. Otoma guyyaadhaan asitti birrii 100 rama jedhee jalduu kana muluu san tokko taatorru warras keessa jirtan waldaa gannatitti birrii 100 namaa kennama nama guyyaa waldaa dhaqe otoo jedhame fira kee kan ta'e tabaalee lafarratti nambiftu. Yeroo tokko yaadattu namni baay'een akkas jedhanii maqaa sareetiin lafa fudhachaa turanidha. Waan ittiin lafa fudhatan naaf kalchaa oduun dhaga'e. Waan ittiin lafa fudhatu dhabe buchuraa afaadhaan gaa yookiin sareedhaan maal beeku. Maqaan saree bara kanaa saree miti. Ambassaa. Zarmaan zarii keessa lafarratti nambiftan birrii jiraa koottu jettuun. Anayyuu waaqayyo akkamitti akkana argate otoo seenaa koo isinitti meen qofaltu. Angafa kootu egaa ani badaa waa'ee waaqayyoos naan galle kwaarii keessatti weelgootu jira ijoollee 5. Daree kootu warra daabboo nyaattaatti na fuutee dhatte waldaa. Maaliif dhaqeen? Daabboo nyaachuun dhaqe. Isaan boona maalan jedhe ijoolleen wajjin cuuphaa baratan ijoolleen wajjin cuuphaman sidaarra tajaajilaa jiru ani immoo har'uman dhufee daabboo nyaadhaa namni maal laal jedhan kootti nama maal taateet achumaan daabboon natti mul'achaa deeme malee ani waan natti dubbata ani boru tajaajilaan ta'a kan jedhu sammuu koo keessa jiru ragaadha maatiin koo as keessa nan dhaqee fuunduran taa'ee dhufe kwaarii keessa jiru. Kwaarii wajjin hin tajaajille maal nyaachuun dhaqe daabboo. Darajii asirraa dhaabe kana daabboo barbaacha dhaqeetti achumatti qabate waan. Tajaajilaa wayii affeeranii jiru. Hin lallabaan tajaajilaa mucaa kana jedhe. Biiroon isaa samiirraa jedhe. Maal jedhaa ani waan inni natti dubbateen beeku. Guyyuma sana natti dubbateen. Isaa waldaa keessatti warra tajaajilaa ture dhiisee tanatti haasa'a. Gabaa koo keessa naa hojjetaa mana koo keessa jiraataa namicha na itti naaftaa kootu kadhadhu fedhen tajaajilaa waldaatiin. Ani guyyaa san naa kadhatame natti dubbatame daabboo nyaachuu dhaqeen Kiristoos achumatti na qabate. Darajii har'a wangeelli ittiin lallabamu daabboo nyaachaa dhaqeetti achitti hafe. Dhuguma isinitti hima. Namni baay'een lafa nyaataa nafu. Akkuma darajee. Namni baay'een garuu lafa jireenya jiraa koottoodhaan hin barbaadu. Namni baay'een Yesuus Kiristoos jireenyaan kennaa koottaan nan didan. Gaafa immoo buddeentu jira hundi isaanii yaa'anii dhufan. Hamma kaleessa buddeen nyaachisee har'a immoo xibsiitti nu geeddaradhanii yaa'anii gaafa dhufanii. Ijoollee har'a mata dureen geeddarameera. Maalenna buddeen kaleessaan jiru har'aanuma nyaattu. Nama na nyaatu jireenya bara baraa qabaa. Hallelujah. Namni buddeen lafarraa nyaatu hunduu deebi'ee namni buddeen samiirraa gadi bu'ee garuu Yesuus hin nyaatu bara baraan jiraata. Har'a nama keenya lallaba buddeenitti to'a malee lallabni jireenyaatti noo ergaan sii qaba gurbaa wanta ati dachee kanarraa eeggattoo jiraata jireenya bara baraa qofaana. Beekumsa kee gattee deemta wayyaa kee gattee deemta gamoo kee gattee deemta caammaa kee gattee deemta firatti hin dhaadattu qomootti hin dhaadattu ani zariin koo hin dhaadan jettu gattee keessaa deemuuf jirta jireenyi bara baraa si eega. Hallelujah. Mee ani jireenya bara baraan qaba jedhaadha. Yes. Maal qabdi warri pheenxee'oodhaan jireenya bara baraa qabna nuyi. Har'a gaanuma nyaattuu nama na nyaateetu
jireenya kana argata jennaan. Hin dhageenyu indachaan maal jechuu isaa tarrammoo nu akka eegne biraa akka isaan innaa taasisa ummaan akkanaa ta'e maal bakka chaa'u namni 5,000 maal kana otoo bara kanaati nama kana hunda geggeessiti waldaan gooftaa Yesuus eenyu kurnoo naa kaffala eenyummaa banaa fuudha ijoollee namni mana ijaaru hin jiru jaarsa waldaan jiru maalan godha namni 5,000 nagatee maalan godha hin jennu cal jedhe gaafa isaan dhufanii gungumanii saasa'an laaleetu gaafa isaan dachaanii 5,000 duwwaa miti kaa 15tti isinii dabaleera hooxinnaate dubartii fi ijoollee wajjin jechuudha gaafa galan 12 ni tafte ishii wajjin tambise afnaan itti gara ante sinoo deemuu barbaaddu jedheen ay gooftaa kan mee nama si cinaatti gara gale waaqayyo nama cinqu jedhaani deemuu barbaaddaa sawwii enna era jedhe Phexros ina riifata muddamaa wayiti maal jechuudha maalennan ani kanan sibiratti argadhe buddeen kaleessaa miti jireenya bara baraatu sibira jira anannaa ajaa'ibe jecha Phexros keessaa sakan ani deemu iyannaan kanan bakkeerraan arganne sibiraa kanan argadhu waa'ee dubbii jireenya bara baraa namatti himtaa merka ke olkaas arra tajaajilaan jaalatamu tajaajilaa buddeen namatti lallabuudha tajaajilaa dhugaa lallabu tajaajilaa jireenya lallabu namni iddoon qabduufi namni iddoon waltuufi ergaan sii qaba erga Yesuus bira jiraattee jireenya qabda jireenya kanaaf dhamay hingaluun hindeemta akka jara sana lakkii koo marree jireenya bara baraan si keessatti arge larratika namni waa'een jireenya bara baraa galeefi hiyyumni rakkinni ulfinni gadi bu'uun ol ba'uun Yesuus biraa isan galchi nama baay'ee amanaa baay'ee maaliif cubbuu wajjin taphata waa'een jireenya bara baraan galleef maaliif amantiitti bilchaachuu dadhabe waa'een jireenya bara baraan galleef maaliif hojii waaqayyoo hojjechuutti namni gadi of hin dhiisu jireenya bara baraatu hin galleef mee jireenya bara baraa eenyutu argata waan jedhu irratti dubbadha qabxii sadan tokko isinitti hima baay'ee isinitti himu saduman isinitti hima tokko Yesuusitti warra amaneetu argata jireenya bara baraa eenyutu argatan jedhe nama sitina ittimi adaraa seeran itti namni jireenya bara baraa argatuudhaani nama Yesuusitti amaneedhaani ergaa Yohaannis isa duraa 5:13 namni argattan dafaan baasaa ragaa wajjin Yohaannis 3:16 irrattis namni nattamanu maal qabaataa jireenya bara baraa qabaataa amanuun ni jedhamu sarka ol kaafnee seexana kaade biyya lafaa kaade jennee deebinee cubbuutti deebinu kana miti namni gaafa amanu akkuma kaade sana ittiin deebi'u cubbuutti ittiin deebi'u dhugaatitti ittiin deebi'u ejja keessaa dhufe hammina keessaa dhufe ittiin deebi'u amanuu jechuun gooftaaf adda ba'uu jechuudha amanuu jechuun isa faarfachuu duwwaa miti amanuu jechuun waldaa isaa dhufuu duwwaa miti namni gaafa Yesuus hin amanu deebi'ee biyya lafaatti michoomuudha dhuguma amannee jirraa nuyi an jedhu akka of sillaaltan barbaada argatte isin warri maqaa ilma waaqayyootti amantan jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniifan kana hundumaa isinii caafee jedha Yesuus gooftaadha jireenya bara baraa qabda moo hin qabdu arra waan adda baasa jireenya bara baraa nan argadha ta'uun argadhu ta'uun beeku nama jedhuun barbaada nan argadha ta'uu hin argadhu ta'uun beeku garuu yaaduma waaqeffadha namni ittan ishi mutun jiru waaqa beekaa akkan argadhuuf dhiisummaa warratti ani hin beeku hin jiru innis lakki anuu nan beekaa akkan argadhu warratti abi gooftaa Yesuus kun hundi hin beekaa galateeffadhu waaqayyo nagaa
mee ani jireenya bara baraa qaba jedhame Iyyesuusitti waan amaneef jedha kanan ani qabu jireenya bara baraa jedha namni jireenya bara baraa kan argatu yoo Yesuus Kiristoositti amane amanu inni jedhu kun waan baay'ee of keessaa qaba amante taanaan walgayii biyya lafaa keessa kana yeroo jedhu walgayii xuraa'otaa gidduudha hin baata safara machiiti hin baata amante gaa namni amane hin fayya kan hin amanne itti faradama akkuma jedhe gooftaan amanaanatti jedhe namni gaafa amanu cubbuu baqata garuu baay'een amane jedhe cubbuu wajjin firoomee jaarsummaan isaa qabamee samaana wal fuudhanii kan jiraatan nama danuudha namni nagarreen malee isa kaani cubbuutu isa fuudhee inni kaan immoo ofii cubbuu fuudhe nu haa oolchu wanti jedhe sinii galee suuta sinii gale gaafa amantu cubbuu isaa zariirraa sitti dhufe qomoo lakkaa'ee sitti dhufe sanarraa gargar baata samaana cubbuu wajjin qabdutu gargar cita namni gaafa amanu cubbuu biyya lafaa kanarraa hadda ba'a jechuudha warri gara ifichaa dhufan deebi'anii dukkana keessa jiraatanii jechuudha namoonni baay'een maaliif gara ifaan dhufanii dukkana keessa waan jiraniif yoo gara ifaatti dhufan hojiin isaan dukkanatti hojjetan irratti beekama yoo ifatti ba'an waan ta'eef Iyyesuus Kiristoosin gaafa amante biyya lafaa hin jibbita fedha foonii hin jibbita suusii hin jibbita waan gooftarraa adda si baasu hin jibbita amanuun egaa isa guyyaa sanbataa dhufanii maabaa ofii kennatanii yoo barbaadan asiraatii duwwaa kennanii xinnoo faarfatanii guyyaa hojjaa duraati amma qidaamee galgalaatti immoo hojii seexanaa keessa oolan miti nama si cinaatti garagaliiti akkasnaa jedhaanii ati Phaawulos immoo ati Daabiloos naa jedhaanii na of galchaa maanguddoon namoota tokko tokko guyyaa sanbataa duwwaa Phaawulos ta'u Phaawulos jechuun maal jechuudha nama gooftaaf jiraate nama gooftaaf bulu jechuudha Daabiloosoo itti naayime hojiin kee Phaawulos immoo Daabiloos jedhaanii itti naama namni amane hin amatu hin amatai namni amane hin jibbu namni amane biyyaan qoodu lagaan hin qoodu namni amane of hin tuulu amane raga Yesuus irraa of tuulummaa barata na duugaartu namni amane hin ejju ishin kun hin cimte yeroo dubbadhu dhuguman isinitti hima amane jettanii yoo biyya lafaa keessa jiraattan dafaa qalbii jijjiiradhaa macaafni keenya nama amanee hojii biyya lafaa hojjetu hiriyaasaan ta'in jedha na duugaartu warra amanee machaa'u hidhata isaan ta'in si balleessa hiriyaan keenyun amanee cubbuu godha taanaan irraa baqadhu boorottis akkasuma amma namni baay'een wallaalee dhumaa jiraan layyaatti maali baakii paasteriin akkana godha maali raajiin akkana godha wangeelaawii caaltaa jaarsa waldaa caaltaa daaqonii caaltaa isaan akkana godhu dhugibboo akkas ta'ibboo sirbibboo min chiggiraalle namni amane tarree biyyi lafaa dhaabatu dhaqeen dhaabatu biyyi lafaa bakka dhaabatu beektu badaasinii hiiku walgayii isaanii keessaa homaan fuudhu fayyeera harka kee ol kaas amanuun kee muummichi ministeeraa gaaraa chaappaa fuudha isaa siif mirkaneessu mee of qabadhu ani amanaadha jedhame jedhi ani amanaadha jedhi Iyyesuusitti waan amaneef jedha jedharra waadaa gallee baana Iyyesuusitti waan amaneef jedha lafa inni nannaamne naabadu jedhime nama harkaan baafne laalaal tolkaas of cinaa laalaala amma waadaa gal olkaas warra duubaa san tokko tokko shakke ina amantaare arra sirrattan dubbadha hin jettaatis na duukaa mee akkas jedhe lafa waaqayyo nannaamne hin dhaabadhu jedha lafa waan ittiin awwaamne hin dhaqu jedha
Siiban kadhadha Waaqayyo si haa gargaaru. Tarree du'aa keessa hin dhaabatin. Tarree badii keessa hin dhaabatin. Seexanni Si'ooliin si hin galchin. Maal goota takkaa dhibaa'uu isaanii bira maal goota? Namni amane Kiristoos wajjin jiraata. Jireenya bara baraa akkasitti argata. Goota xabala qammasaa xabala wajjin qammas maal goota? Buna seexanaa dafeen dhugin maal hin godhu? Minaan seexanaa dhibaa fuuteenyaatiin la seexan kun kiristaanni keenya immoo olumatti daballaqe ችግር የለም ችግር aadaa fi amantii yoo addan baafan namni baay'een aadaa keenyatti hin boonye amantiin dhimma bira aadaan dhimma biraati isa yeroo biraa barsiisa biraan baranna garuu namni amane jireenya bara baraa qaba bakka jireenya bara baraa argannaan maalitti goota kanarra jireenya bara baraa sana immoo kan eeggatu si'i namni dhufee siin eegu jaarsi waldaa dhufee siin eegu raajiin dhufee siin eegu jireenyi bara baraa inni sii kenname akka si harkaan baane lafa argite hin naqin jireenya bara baraa Yohannis 6:40 Wangeela Yohannis 6:40 maal jedha namni argattan na gargaara Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kana natti amanus hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf hin fedha. Anis immoo guyyaa isa booddeetti du'aan isa kaasaadha. Du'aa akkasi kaasuu barbaadu itti amani, waaqa keetti amani, qabeenyatti namanin, dandeettii keetti namanin, ogummaa keetti namanin, fira keetti namanin, waaqa keetti amani, Yesuusitti amani. Namni Yesuusitti amane jireenya bara baraa qaba. Fitti namanina. Qabeenya keessanii namanatina. Birri miliyoona qabaachuu dandeessa. Gosh gaariidha. Tin hojii waaqa hojjedhu. Tin jiraadhu ittiin hawaasa tajaajilu. Qabeenya waan sii kenne ittiin nama akka tajaajiltuuf. Kan sitti kenneef Waaqayyo. Namichi kun Yesuus irra jireenya bara baraa irra maal filate? Ni Maarqos 17 irra qabeenya isaatti hafe. Yesuus inni isee qabeenya hafe. Utuu Pheenxee sooromtee rakkisaadha kanaaf beekee nutti hir'ise natti fakkaata. Nagaadha. Namni as keessa amma feesara 2 qabu waldaan dhufu. Asiraatii fudhadhaa barbaaddanidha mana taa'e. Akkaawuntii waldaan itti ergaa irratti tiraansfer godha. Obboleessi keenya manuma taa'eet. Haleluuyaa. Birrii nu erge. Mee Waaqayyo si haa eebbisadha. Waan namicha argame barbaada malee namicha qe'ee taa'ee birrii nu ergu hin barbaadu. Nagaadha. Kunis kiniiniidha liqimsaa. Jireenya kee barbaada. Utuu sooromtee sanbata waldaa dhufuu sitti jima. Dinnicha be'uu deemetta lakkiin sooromina jechaan jiran. Sooromaa. Garuu soorummaa Kiristoos irraa adda si baasuun sooromin. Isheen kun gadi nama hin buune. Sooromi soorummaa Yesuus irraa adda si baasu garuun sooromi. Dubartii tokko waldaa keessatti guddattee Waaqayyo seenaa ishee geeddaree haadha manaa taate haadha suuqii taate qabeenya taane waldaaf ta'e. Maaliif waldaaf ta'e ni gaafa dhaqanii gaafatanii teessoo waldaa keessaniitu nama quuqaa jette. Maaltu? In furdatte aante. Furdannaan maal jette? Maal taate giiftii koomaa waldaan dhufne ennaan teessoo waldaatu nama quuqaa jette. Maal bittee osoo faa galchite min chigiraalle. Jaarsa waldaa eeyyamsiifattee soofaan bitadhee as kaawwadhaa irran taa'u dootte ameen 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 jedhu. Quumni gadeedha. Kanaaf akka hin duune akka hin jiraanne godhee takka guluukoositti nutti cobsaa jiran. Ammas maaloo gooftaa koo ammas naa kenni akka nu jennuufi. Dhuguman isinitti hima. Namni jireenya waggaa darbee irra bara kana fooyya'uunaan ambiisii jedha.
Maalokotu waaqeffadhu maalokotu waaqayyo fuulduratti boo'i kadhadhu biisiidha. Maal barbaaddu maaltu sin hanqate birriidha. Waldaan immoo yaa waaqayyo manatti na eebbisi kaa inni karaa dhufu dhabee nu gargaaru gooftaan. Ishii waldaa keessa birrii 10 kennitu maaltu ammas eebbisa. Akkamitti ishii haa eebbisu malees. Jireenya bara bara argachuudhaaf dhama akkuma birrii argachuuf dhamaatu. Namichichi qabeenya isaatti hafe malee Yesuusitti nafne. Maal amanate? Qabeenya isaa nangadhaaye akkamitti naqee kenna. Otoo sin ta'es maal gootu? Waa inni gooftaan akkana qabeenya dhaqii kenne dhaaye. Namana hiikkasi jireenya bara baraa kennatti hafu malee maalan kana jedhe. Yoo jireenya bara baraa argatta dhaqeedhe. Utuu dhaqeera ta'etti irra seetanii waaqayyo gadi bu'ee namni noo maal argannare warri hundumaa dhiibnee insi duukaa buune ishuma qabnu qurxummii keenya ishii qabnu haraddaa keenya ishii qabnu maal argannaadhanii gaafatan. Gaafa gaaffii kana gaafa wal gaafatanii gooftaan deebisu Phexros dhaabatee dhaggeeffata. Jettee eenyuun fayyadee gooftaa sooressi mootummaa keetti galuun rakkisaa taanaan ani ishiin hiyyeetti maalan godhaa? Sooressi nama biratti ol kaa malee waaqa biratti hiyyeessaa jedha. Macaafa keenya tola. Na of galchaa warri sooressi. Sin loluuf hin baane macaafa jedha waan ta'eef. Nuu jiraadhaa. Ameen jedhaam. Sooressoon hin jirtanii. Mee ameen jedhaam. Nama si cinaatti gara ati sooressa moo hiyyeessaa jedhaani? Kanaafi iddee maalan argadda dhabee ture. Qoy tasgabbaa jedhe. Anaaf jedhee dhalasaa ijoolleesaa haadha warraa bareedduu sana dhiisee araddaasaa handinni jagaaromee qarraa galfaturra dhiisee namni duukaa bu'e asitti dachaa dhibba achitti jireenya bara bara. Ilaa beelte waaqayyo afaan isaa keessaa jecha kana dubbate jechi kun jecha raajii darajjee miti ol kaas yoo jireenyichaaf dhamaate waaqayyo sii dhamaa. Jireenya nafarraan si eebbisa. Jireenya waaqarraa sii kenna. Kanaaf firoota koo sacaaluutti xiyyeeffadhu. Lubbuu kee hin dagatin. Seexanni nu dagachiifteetti waan waaqarraa. Namni nu dagachiiseera. Jireenya bara baraa haa yaannu. Amanuudhaan galu. Lakkoofsa 47 irratti isin argattu Yohaannis 6:47. Dhuguma isinitti namni amanu jireenya bara baraa qaba. Allaqe. Namni amanu maal qaba? Jireenya bara baraa qaba. Sinuu jedhame namni amanu jedha. Jireenya bara baraa qaba jedha. Istiin lallabdaa warri gabbaata lallabdan. Maqaa Yesuusin amani jireenya bara baraa qabda jettanii akka namatti dhugaa baatan guyyaarraa kaasee waan afaan kee haasa'u. Harramni kee Yesuusin lallabuurraan taa'in. Haleluuyaa. Amanuudhaan jireenya bara baraa argan. Yesuustu dhuguma isinitti namni amanu jireenya bara baraa qaba. Kanaaf heewutu jireenya bara baraa argata. Warra akkamitti dhame warra isatti amane. Lammaffaa nama dubbii isaa dhaga'ee akka isaatti hojjetudha. Yohaannis 5:24. Yohaannis 5:24 maal jedha? Dhuguma isinitti hima. Dubbii koo dhaga'ee isaan ergatti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyatti darbamelee gara firdiin dhaquudha. Dubbii koo dhaga'ee. Firoota koo dubbii waaqayyoo dhaga'uun gatii qaba. Jireenya bara baraa keessatti gatii sii kennisiisa. Dubbii koo dhaga'ee isa inni ergatti kan amanu maal qaba? Jireenya bara baraa qaba. Dubbii waaqayyoo hammam jireenya keenya keessatti iddoo qaba? Hammam dhageenya? Ishee sadaffaa isinitti hima dhumaa. Nama Yesuusiif jedhee waan hundumaa dhiise. Yesuusiif jettee yeroo kee dhiifte. Mana kee gaa'ila kee dhiifte. Kana yeroon jedhu gali haadha manaa kee arii jechaan jiru. Yesuustu caala. Hojii keerra hojii isaatu caala.
hojii abbaan koo isinitti kenne hojjedhaa jedhe gooftaan. Keessumaa Maarqos keessatti olaaltan Maarqos 10 lakkoofsa 28 irratti kunoon hundumaa dhiifnee si duukaa buuneerra jedhe. Maal dhiifne? Haati manaa biran jirtu mucaan biran jiru Phexros hundumaan dhiisee jedhe. Hin hojjetin, hin nagadin, hin baratin jechaan jiru Waaqayyo. Hojjedhaa. Hin hojjettu taanaani Waaqayyo sin eebbisu. Hin hojjetta taa Waaqayyo si eebbisa. Hidhata warra hin hojjenneen ta'inaadha macaafni keenya. Waa harki hin hojjenne buddeen hin nyaatin jedha. Leestiroo jedhu dargaggeessi hojii dhabe jettee naannayin. Hojjedhaa. Dhuguman isinitti hima. Hojjechaa Waaqayyoon tajaajilu hojjechaa kadhachuu nagadi inni nagaddu seeraan qoti inni qottu seeraan yoo ati seeraan qotte gabaan tasgabbaa. Hinni baradhu boru biyya situ bulcha. Hinni baay'inaa hojiitti abbaan keenya hojjetaadha. Nus akka hojjennu barbaada. Garuu namoonni isa duukaa bu'an kun hojii otuma qabanii Yesuus Kiristoos ilaa hundumaa dhiifnee dhufne maali gatiin keenyadha. Hojjechaa gooftaadhaaf yeroo ofii kennu hojii ofiirraa barnoota ofiirraa nigdii ofiirraa qonnaa ofiirraa bakka otuma beektuu dhiista. Dhageessanii hojiin namatti mi'aa namatti tola. Garuu yeroo Waaqayyo wajjin dabarsitan hin dhabinaa adaraa keessan. Namoonni baay'een yeroo hin qaban sanbatumayyuu giddii taa'u waldaa. Giddii taa'u hin cannaqamu. Guyyaa sanbataa boqoddu jedha macaafa keenyatti. Boqoddu guyyaa hojjaa duraan gachi qidaamee galgala sirriitti jabeessi hojjedhu. Sanbata kootu fataa hidhii dhiqadhu bareedi haleluuyaa urgaa kootu. Ameen jedhama. Mee namas urgaa kootu jedhaani. Woshitoo dhabee odhalatu. Qibaatuun urgaa guutee ante. Haleluuyaa. Gammadaa kootu bakka. Haleluuyaa. Torbee kana nagaanaa kenne nan gammadee natti tolee. Ameen. Arra qabeenya kun beekumsa kun waan qabuun isa waaqeffachuun dhufe bakka firii ta'e fuula Waaqayyoo duratti jireenya bara baraa usii kenneera. Kanaaf firoota koo waan hundumaa dhiisanii warra isa duukaa deeman Waaqayyo asirrattis achirrattis siniifan kennadhe. Ulfaadha sagalee tokko naa dhufu. Narratti haa ta'u inni dubbatamu warrattanis ta'e. Hin shakkiin kaa ol kaase. Waaqayyo isa miilanaa karaa lama si haa eebbisu. Ilaa ofitti hin laafin fudhadhu harka kee lamaan ol kaase. Eebbi as keessa jiru eebbi hafuuraa eebbi foonii har'aa jalqabee dhala kee irratti mana kee irratti haa dhangala'u. Hafuuraan eebbifami fooniinis eebbifami. Mee akkas jedhi karaa lamaan eebbifameedha raajaa. Hafuuraanis jedha fooniinis jedha ani nama eebbifamu jedha. Siifaa ta'u ba'Yesuus. Iyyee hafuuraan nama eebbaa gaafa taate seexana baafta nama kadhatta namni si harkatti fayyaa wangeela lallabda karaa hundumaa namni akkasii kanatu ganaan eeggattu hafuuraan si eebbiseera. Karaa fooniis immoo hin qabda hin kennita hin uffatta hin nyaatta. Haleluuyaa. Liqii ganda namaan dhaabattu siibaan kadhadha Waaqayyo akka balbala karaa lamaa sii baban. Hafuuraan hin eebbifami fooniinis eebbifami. Ilaa Waaqayyo saba koo kanaan eebbisana ira. Mee galateeffadhu Waaqayyoodhaan. Waaqayyo karaa kana akka nu eebbisuun barbaada. Abrahaam koo mana isaa keessa qotiyoo jira. Hiyyoo mana isaa keessa aarsaa ta'u jira. Sooressa jira. Habtaamochi naachu. Sooressi hin galu jedhee jalan murre. Warri sooressaa mootummaa Waaqayyootti galuu rakkisaadhaa jedhe malee. Kana jechuun sooressi hin galu jechuu miti. Sooressi qabeenya isaan beekumsa isaan humna isaan mana Waaqayyoo hojii Waaqayyoo haadha hiyyeessaa hojii wangeelaa qarshii isaa yeroo isaa gaafa kenne maaliif hin argatu? Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuurra gaalli qaawwal immoo inni jedhu limmoo ishii ittiin uffata hodhinu miti. Israa'el keessatti karra limmoo kan jedhamu jira. Nama hin dabarsa gaala isa guddaa warri beektan garuu hin dabarsu. Kana jechuun hin rakkisan dhiphaadha jechuudha.
malee raawwattanii ittiin galtan jechaan hin jiru. Qabeenya sii kenninan qabeenya keetiin gaafa Waaqayyo abbaa makiinaa si godhe saba Waaqatti hin tajaajile. Waldaatti hin tajaajile. Dhuguma isinitti hima. Qabeenyi Waaqayyo nuu kennu akka ittiin uumama dhaloota kana taa'elluufi bakka. Kana woogoone Waaqayyo nuu eebbisaa deema malee nun xiqqeessu jechuudha. Qabeenyi keenya irratti dabalamaa deema malee gadi hin ta'u. Namicha tokko amanaadha. Faabrikaa saamunaa ilkaanii kan oomishu qaba. Mana Waaqayyootti parsentii 9 galchee mana isaatti parsentii 1 galfataadha. Waaqayyo garuu kanuma keessa isa guddise. 9 kan Waaqaa 1 kan kootedha. Waaqayyo immoo keede 9 kan kee 1 kiyyaa'edha. Qabeenya keen hojjechaa tajaajilaa deemta taanan dhuguman sitti hima. Lafarrattis samiirrattis sii tola. Bakka qabeenya qabduun fira bitaddoodha Salamoon. Fira bitaddoom facaasi qabeenya kee. Gamatti facaas maa guyyaa rakkinaatti si gargaara sii biqilaa'edha. Namni terra lafaa kaafte boru lafatti kuftuun beeku isatu si gargaara. Kanaaf firoota koo waan hundumaa Kiristoosii dhiisi. Dhala kee naa kenni siin jennaan kinoo dhalli. Oodhu gooftaa mana naa kenni kinoo lafa naa kenni kinoo anuu kan keeti sii dhiise. Waaqayyo namoota akkasiis naa taasisu. Warra qabeenya dhiisu, warra beekumsa, warra ofii isaanii dhiisu sinaa godhu Waaqayyo. Waaqayyo eenyuun hojjeta, eenyutti dhimma baawwatan warra ofii isaanii isaa dhiisan. Mana isaanii, yeroo isaanii. Waaqayyo yeroo isaatii 24 keessaa qabdurraa yeroo hin barbaada yeroo kee. Miliyoona 2 qabdurraa hin barbaada Waaqayyo. Lafa qabdurraa hin barbaada Waaqayyo. Mee kotta Waaqayyo na gargaara lafa wayii kenneera kotta waldaadhaa baadhi abbaa lafaa taana. Lafa koo kenneera. Jiru amantoonni akkasii warri waa'een jireenya bara baraa galee dhuguman isinitti hima. Dachee kanarraa wanti fudhannee galloo jiraate lubbuu keenya qofaadha. Fi nama wal bira teenyu kana qofaatu wajjin gala. Dhibabiin 50,000 bitatte obboleettii koo si wajjin hin galu. Anas illee 50,000 hin jiru. Finfinneetti dhibabiin 50,000 nagaadhaabi. Suufiin ani 6,000 hodhisiisu kana walitti 50,000. Si wajjin hin galu. Kan si wajjin galu lubbuu kee fi nama si cinaa taa'u kana. Nama si cinaatti garagalii fixeera. Jireenya bara baraa qabdaa gammadeedhaani. Isaaf jabaadhu hojjedhu jedhaani. Namni sinaa jajuu baatu. Waldaan harka sinii areebdaa sinii reebuu baatu. Kaayyoon kee kaayyoodhumaa ta'u. Kiristaanummaan kee kiristaanummaadhumaa ta'u. Haala laalteen garagalin. Waldaan na gaafachuu diddee, waldaan na dhiiftee, mana koon dhuftu, mucaari gannaan na gaafachuu diddee, dhukkubsatnaan maarree chiggiree lambiisii ta'uu danda'a. Ofii dubbata laalaan jedhina. Dhuguman sinitti hima. Kan laallee deemnu jireenya bara baraati. Jireenyi bara baraa baga akka darajjeen jiraatin nama jaaladhu duwwaadhaaf hin kenna salaa. Baga harka namoota jajjaboon jiraatin silaa fira isaanii duwwaaf kennu. Jireenyi bara baraa harka Yesuus jira. Jireenyi bara baraa jedhame harka Yesuus jira jedha. Jireenya bara baraatti galuudhaaf isa jalqabaa boommi eegi, isa lammaffaa hojii sitti kenname akka sitti kennametti hojjedhu, isa sadaffaa waan hundumaa caala isa filadhu. Filadhu qabeenya kee caala. Isaaf abboomame yeroon qabu kana caala deemuudhaaf waan hundumaa dhiisanii duukaa bu'ani. Abboommi eegdeet taa'een Waaqayyo warra abboommi eegeef jireenya bara baraa kenna. Hin gowwomin. Hin gowwomin. Hintinaan niitii 3 qaba. Sittan hima si ol gala bakka cinqiin hin jiru bakka. Waaqayyo karaa 2 jira jedhe. Tokko jireenya bara baraatti du'a bara baraatti geessa. Karaan 3 hin jiru 2 jira. Tokko jireenyatti, tokko du'atti. Dhuguma sinitti hima. Darajjaan lallabee jireenya bara baraan qabu taana maal gatii qaba? Ishee kanatti yaada. Waldaa dhuftanii pheenxee waggaa 50 taate galmee waaqarraa sin beeku taanaan maal godha faarfachuun keenya? Kurnaffaa kennuun kee duwwaan gatii sii qaba. Hin kennina jechaan jiru. Jireenya kee barbaada Waaqayyo. Waaqayyo kanuma ta'e mimmilingnee shawwannee jiraachuu barbaanna nuyi. Hin shawwadamu Waaqayyo. Mee nama si jinaatti garagala hin shawwadamu Waaqayyoodhaani.
hotu warra kee dhufe jireenya bara baraa nuu kenna. Kan akka yaaddanan barbaada. Obboleettii koo erga namatti qabamtee ji'a 3 yookiin waggaa 3 hin argattu jireenya bara baraa dafii gadhiisi malee laphee kee hiiki. Sammuu kee hiiki. Amma waldaa kee tokko keessa taa'ee du'aaf jecha wal eeggatu baay'ee jira. Maaddii tokko waaddii sagalee waaqa wajjin nyaata. Safara tollaadha. Billaa walii baata. Jireenyi bara baraa hoo dhufe hin argatta. Yesuus jireenya bara baraa gaafa baatee dhufu jireenya bara baraa kana nuu kenna. Jibbaa jireenya bara baraa hin galta. Qoodaa awwaalaa ajjeesaa maqaa balleessaa jireenya bara baraa hin galta. Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa kan kennu warra dhiifama godhuufi. Mee ameen jedhame. Mee harka keessan ol kaasa. Yaa Waaqayyo jedhame. Na gargaari. Warra na miidheef har'aa kaasee nanni isaa jedhame. Inni iftu. Amma gara kadhannaatti galuuf jira. Walitti qabamnee waldaa gannat taanee iddoo dhabnee ta'e hundi keenya jireenya bara baraa hin qabnu taanaan maal waa'ee baasa. Amanuun kee jireenya bara baraa siin kennine taanaan maal gatii qaba? Lallabaa taane, jaarsa waldaa taane, daaqonii taane, nama mataa ta'u taane biyyi kun harka nuu reebe. Gooftaa Yesuus akkas jedhee barsiise. Maatewos 16 naannoo 24 irratti olaaltan. Namni biyya lafaa hundumaa buufatee lubbuu isaatti hir'ise maal waa'ee isaa baase? Akka Tiraampi beekamtanii, akka taphataa kubbaa miilaan namni sin beeke, akka biyyitti namni sin beeke, mootummaan waaqaa sin beeku taanaan maal gatii qaba? Jaarsi waldaaf raajii darajjee duwwaan asitti si beeke achirra hin jirtu siin jennam maal gatii qaba? Jiraachuu kee hirgixanya matoo bamatoo beekuu qabda. Maaltu jireenya bara baraa na dhoowwa? Maaltu jireenya bara baraa na argachiisa? Hargadha hin argadhu. Kana pheenxeen addan baafanne pheenxee miti. Nuyi jireenya bara baraa qabaachuu keenya dhibbatti amanna. Akka warra amantaa biraa shakkii keessa hin jiru. Amaneera ani fayyeera. Amaneera jireenya bara baraan qaba. Amantee kaatee garuu hin jibbita taanan. Amantee kaatee garuu hin qoodda taanan. Hin awwaalta taanan. Summii kennitaaf buddeen kennitaaf qorichatti goota taanan. Hin machoofta taanan. Hin dhugda taanan akkuma argite taata taanan. Kan hin arganne jireenya bara baraati. Garuu mana argachuu, fira argachuu, lafa argachuu dandeessa lafa kanarratti. Garuu jireenya bara baraa hin argannu cubbuu keessa jira. Amma namoota tokkoofan kadhachuu barbaada. Mataa keenya gaddeeffanna kadhan. Darajjee miti kan